Baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufte roorroo diinarraa dhufte. Yeroo san keessa ture yeroo sirna nama nyaataa kani bokkuun herreegamee onni weeraramee roorroon galtee caayaan bakka haatee ummata bal'aa raasuu bira dabarattee roraaftee araraaftee ganduma handhuurti isaa itti awwaalamteerraa arihamaa dhaanamaa dhabamaa ture san keessallee hawaasni sun hawaasa abshaala hawaasa qarooma biyya teenyaatii fi kutaa gaafa Afrikaa kanaafillee bu'uura cimaa ta'ee ture. Hawaasa shiddaa addunyaadhaa keessa taa'ee takkaa gaafii eenyummaadhaa daqiiqa takkaafillee taatu mataa isaa keessaa hin bahin kan yoomiyyuu taa'uus deemuus ciisuus ka'uus yaaduma kanaan dhama'aadhaa ture. Hawaasa balaa gaafii tanaan wal qabattee dhuftu balachuudhatti fudhatu fitinaa tanaan wal qabattee dhuftu makfiraadhatti fudhatu kan arraa daran boruuf yaadan kan if daran dhalootaaf rakkatan turan afran qalloo gaafasiisun. Otu ya bituutiya ifturan si qaba. Lameen ilmaan Oromoodhaa Booranaa fi Bareentoo ilmaan shanan bareentumaadhaa keessaa tokko kan ta'e qalloo ilmaan afuri dhale daga baabbilee oborraa fi ala jechuudhaani moggaafan. Moggaasni afran qalloo ju'u kunis kanuma kanaan wal qabateedha. Afran qalloo gaafasiisuni handhuura dirree dhawaadhaa tan handhuuraa abbaa isaa taateerra jiru sun ni laalata. Laalaa akka maleedha ni anaannata ni onnataasi. Akkamittiin dubbadhaa akkamittiin baafadhaa irraa mala wal gaafachuudhaaf laga harreerraa hanga ganda qoreedhaatti qabri ijoolleerraa hanga ganda gaaraatti qafiirarraa hanga kooneelitti wal barbaadam. Namuu yaada isaa garatti qabateeti yaadaan barbaadaadhaa ture. Gaara yooniin dhiidhe onneen hidhan taatu. Gaara yooniin dhiidhe onneen hidhan taatu. Yaa urjii bakkalchaa tambaarii saabaatu. Tambaarii saabaatu. Gaara yooniin dhiidhe onneen hidhan taatu. Yaa urjii bakkalchaa tambaarii saabaatu. Yeroon isaa bara 1953 tilmaamama. Yeroon yeroo jalqabaatiif kan akka Usmaa'il Galmoo, Ibraahim Wadaay, Abdusalaam Jaree, Idriis Abdulleedhaatii fi kanneen biroo walitti dhufanii sagalee baha ugguramte akka sagaleeffamtu goruudhaaf mataa walitti qabatan. Marii tanaanis baandii muuziqaadhaa takka hundeessaniiti moggaasaas maqaa ona irra jiranii
afran qalloo jedhanii moggaasan. waliigaltee tokkummaa manguddoodhaatii fi dargaggeeyyii kanatti kaan baasii barbaachiftu cufaa'uu manguddoon Oromoodhaa walii qabamtee baasuudhaan isaan kanallee akka nama kubbaa taphatu tokkotti tiisuudhaan sadarkaa san gubbaadhaan gahan afran qalloon kun taraa duraatiif afaan Oromoo muuziqaa wajjin akka gabbahu godhan jechuudha. Baandii tanaas yaadaan maallaqaan meeshaadhaan cinaa dhaabbachuudhaan xurree saaqanii deebii gaafii isaanii barbaada amna isaanii itti jatan. Hawwisoo afran qalloo kadhaabe manguddoo afran qallooti isaanii dhaabe isaan jala deeman mataan isaan godhatanii waan jala deeman jecha rakkinni guddaa irra ga'uu hin dandeenye. Sagaleen muuziqaa afran qalloo sagalee aloola dhugaadhaa deemtuudha. Darbuujaan daf gitaaraa fi akkoordiyoodhatti fayyadamuudhaan hiree waltajjii argamte hundaan afaan isaaniitiin sirban. Sirba isaanii kan dhageeffatamne hin quufamne kan hin hifatamne uummatarraayis deeggarsa cimaa himtee hin qabne arkatan. Afran qalloon sun. wallee afran qalloon yaadatta hoggayyuu jiruu kee keessatti qaama kee wajjini waltahee jira. Wallee takka hoggaa madaaltu eessarraa haateeti afran qalloo irraa haata. Walleen sun bareedaa moo bareedaa miti eessarraa haata. Haasammuu keessa jiruu sanirraa haateeti wallee san madaalta. Saniifi afran qalloon bu'uura hundeeffama aartii dirree dhawaatii aartii Itoophiyaati waan jettu kana qabachuu dandeessa jechuu hayyi. Arrommanni san karaa haaree Oromoof kaan aartiin Oromoo hanqaarra kanatti mul'atte kana isaanii warri bu'uuree jechuun ni danda'ama karaa gaabattu isaan dura nuun turre egaa. Afran qalloo keessatti walaloodhaa fi iyyadaloon ni dalagamti. Abbaa irraa fakkaattetti kennamteeti akkasumattis tuni teenyaa malee tuni tiyyaadhaa fi tuni itteetiin balbala afran qalloo hin baatu. Gamtaadhaan ka'aniiti gamtaadhaan deeman. Manguddoon gandaatii fi khabiirran afaan arabaatiin walaloo katabanilleen osoo hin hafne tarree wal maddii taa'uudhaan waraabduu sagaleedhaa tan jidduu isaaniitii shirjechaadhaa jirtutti shaklaadhatti sagalee isaanii waraabanii if dhageeffachuu hawwan. Hawwiinis hawwii taatee hin hafneetii dhugoomsan. As keessatti waan ja'aniiti qeeransa qalqalloo keessa naquudhaaf carraaqan. Akkaataa kanaanis hafarfa barbada dhamala keessa isaaniitii ol danfu bishaan firraa irra raphaadhaa turan. Afran qalloon kaleedha. Afran qalloon haala kanaan deeggarsa guddaa qabaachuu danda'ee hiree dirree dhawaadhaa ala deemee sirboota isaa agarsiisuudhaaf arkateenis
haramaayaarraa hanga ciroo dhaqee ummataan wal arkee wal baruudhaan qaanqeen dirree dhawaarraa kaatee biyyoo karaabaa tarkaanfattee ituu biraas geesse. Baandichi miseensota akka Ali Birraa, Ali Shabboo, Saalaa Ahmadii fi kanneen biraa warra fudhatamummaa guddaa argachuudhaan urjii guddoo Faaxuma Zaaraadhaatiin fakkeeffamanii horate. Gurri isaaniitis gaara Dabreeti hanga Arsii, Wallagga fi Jimmallee dhaqanii hojii isaanii agarsiisan. Manguddooleen afran qalloo ijaartees fudhatamummaa argachuun afran qalloo kun kaka'umsa guddaa isaan keessatti uumuudhaan meeshaa muuziqaadhaa tan yeroo sanitti irraa fiinxee bitanii baandicha badhaasan. Baandichi meeshaa tanaan yeroo duraatiif sirboota siyaadachuu anin dhiisuujuu Ali Shabboon ati raftee bultaa kan jiru ammoo Ali Birraadhaatii fi kanneen biroo wallisan Birraadhaa fi Shabbool jalaa qabaadhaa turan. Baandiin afran qalloo kan tokkummaa waliin jireenyaa fi jaalala sabootaa fi sablammootaa cimsaadhaa sagalee gaafii eenyummaadhaa qabatee deemaadhaa ture. Afaan sabaa fi sablammootaa taphachuudhaanis kan addaatii fi kan duraa kan daaddaa hin qabne ture. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaatii fi kanneen biraatiinis wallisaadhaati ture. Hamilee qabaniif aartii Oromoo tana uummata Oromoo kanatti dhiyaatanii waliin sirbaa turan. Innaa walqunnamtiin sabaa-sablammoota hojii qaban dheeraadha isaan akka Oromoo maqaan hawwisu afran qalloo haa ta'u malee sabaa-sablammoota hirmaachifachaa turan. Sirni nama nyaataan dhiiga dhugee nama qeenfatu, sirni abudoo dhabaan ol kaasee nama odeeffatu, sirni osoo dachiin jirtu namarra ajjatu, firiin xiichee biyyaa nama baasuu dalagaa godhate suni sochii baandiin afran qalloo itti jirtu tanaaf hiikoo siyaasaa kennee fi miseensota afran qalloo akka bareessan godhutti seene. Akka nama du'ee taa'ee ayyoo yaadee abbaa mukni alaa ayyadaa namuudee ayyadaan togaarii sumudaan na gubdee jechuma kana warri fakkaateen afaan kana keessa dhuhaa fi lafee isaa beeku ayyoo kana jecha jiru kanaan dhiibbaan dhufte ganda keessatti hin garsiisinaa lakkarumaan bayyanachaa dhiibbaan tun cimaa dhuftee tuuta kana bittinneessite jechuudha. Dhiibbaan jabeessiteeti itti fufte. Dhiibbaan jabeessitee bobbaa gala isaan hanqiftee tana malee tana wallisinaa tana malee tana hin sirbinaa jechuun sochii duraa daangeessi. Keessaafuu raadonni Ziyaad Baarreen dantaa isaatiif Maqdishoorraa afaan Oromoodhaatiin akka dabarsuuf banate sirboota afran qalloo asitti sirbu dabarsuu jalqabnaan sirnichi miseensota afran qalloo biyyaa ari'uu bira dabree hidhaadhaa uleedhaa fi ajjechaan maana uumtee garsiisaadhaa ti ture. Sanbooddees akka maleedhatti gargar bittinneesse. Bittinnaawanii nafne dhaltitti aantu waan kana lafaa kaaste. Akkammaa reefu haasootetti maskoob lagaarree suuqa lilaa qamisanyaa nutilleen lagumaarreedha Jarman jennee arsaleejii baruma Haayile Sillaasee keessatti kun cufa ka'anii tattaaffii godhan jechuudha.
sadarkaa kana fooyyeessuudhaaf dhiibbaan tun numa jirti maas hogguu tokko ol biqilee gartee jimaa guudhaaf warri keenya jimaa mataa muran jaa jimaa mataa muran achuma geeshamee hafa hogguu tokko ol biqile dhiibbaan nuu dhufti numa dhaamsiti. Afran qal'oo hogguu diigamee dhaaba jaarmee adda addaa jaarratan maqaatti baasanii maskoob azeeb ja'anii maqaa gosa gosaa baasanii Ali Birraan faanis asii deemanii Finfinnee galanii maqaa kophaa baafatanii achi jiraatan Abraahimaa Jiifaallee wajji jiran gaafa asirraa nuti ijaaramne asin nu ijaaraniiti yoo namnummaan hafe jaanii kaayoo 5 kaayan 4 diigamtee 5 isaa nuti bara 67 kana asii waliin nu qabanii mana Abdulhamid Ahmad Borutti meeshaalee nu bitanii jajjabaadhaa nutillee iyyuu bannee maqaa kana hin dagatinaa afaan kun abbaan qabu ja'anii Ismaa'il Galmoofaa Abdusalaam Haajii Abrahaam Wadaayifaan keessaa beekaa amma gaafatan isaan meeshaa nu bitanii irra nu ijaaranii hawwisoo biiftuu biyya teenya adiyaa kaabahaa kadhidiimaa boroo irree tokkoon kanee hawal baaruu dhiroo barbaannee wal barra shamarranii fi dargaggoo wal jala qabne jenna. Oromoo Bardaan Dabaalillee gaafatan jenna. Taphni gaafa san booda Ali Shabboon faanis ammas namuu koota qabaa hojii biyya firraa nutis dhalaan arraa hojiin nurra jira wayyajachuudha qabna jenneeti waan arra dhaabbata waliif odeessinaa biyya teenya gaarii hojjanne guddifna haa hojiidhatti haa misoomatti jenna gaafasis. Maskoob laga harreetiin ijammarre. Maskoob jechuun maal jechuudha? Maaliif beekna? Maskoob kana eegas maskoob shoora soosaaliticha. Tahuu eeguma guddanne kana jijjiirama mootummaa keessa barre malee maskoob laga harree jarmanee laga harree jechaa jira. Jarmanee sun booda suuqa lilaa kunis afaan Arabaati. Suuq jechuun magaalaa keessa jechuudha. Ilaaq laati shaaworni ilaaquma sun waan ta'e hin beeknu. Akkasitti eegallee. Qaanqeen afran qalloo facaatee dirree wal gayuudhaan sadarkaa adda addaatiin akka haaraatti gareeleen hundeeffamtee galma gayinsa kaayyoo afran qalloo saniif qabsoon ittuma fufte. Gareeleen suuta suutaan billiq jechaadhaati hundeeffamuun jabeessite. Duuba maal godhangaa dubbiin daba haftee akkaataa kanaan hawaasatti osoo dhiyaatanii hojjechaadhaa jiranii walliftoonninis ijibbaataniiti namuutuu gara irra wayya ju'uutti gore. Gaafasigaa Artist Dr. Ali Birraanis kan miliqee kubbaaniyyaa baabura lafaa seenuudhaan Awaashitti ramadamee Awaash taa'ee gitaaraan dirree gayyaaduu jalqabe. Awaash nama shokkiisa yaanni hiriyaa nama bochiisa. Awaash nama shokkiisa yaanni hiriyaa nama bochiisa. Afran qalloo hojiilee muuziqaa tangaa fi eenyummaadhaatii fi mirgaa if keessaa qaban tan hanga ammaa dhageeffatamanii hin quufamne ummata biraan gahuu bira dabree yeroo san keessatti yeroo deebisaan waan hundaa afaan qawweedhaa ture san keessatti aadaadhaa fi eenyummaa isaatti boonuudhaan waltajjiirraa sirbanii hammeenya gabrummaadhaa barbaachisummaa bilisummaadhaa dhaadheessuudhaan meeshaa harkaa qaban meeshaa muuziqaadhaatiin sirnicharratti qabsaawaniiti jiran. Kanaanis
murannoo isaan kaayyoo kaayyatanii isaaniif qabaachaadhaa turan fakkeenyummaa guddaa godhatamee fudhachuun ni danda'ama. sadarkaa muuziqaa arraatiifis bu'uura tahuu dadabree qorii marqaadhaa tani silaa idduu isaatti daymi naqamee jiru sanitti mi'aa dhandhama sirboota afran qalloo irraa tuttuqachuudhaan tan arraatiifis tolfachaadhaati jiran. kanaanis mi'aan sirboota afran qalloo tan walakkaa marqaan akka maqaadhee saniitti mi'ooytu hanga ammaa tan arraati waliinis jiraachaadhaati jirti. wallisummaan dirra afran qalloo dirree dhawaadhaa dhufee dhandhama afran qalloo keessa ta'aa muuziqaa hin barin lakkoofsa qubaati iyyooniin je'e hin kijibne.